بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمة إسلام الدنيا رجرتنو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكسما ردفتوني أمن تابرا الشما أكم جرتو نغاكي سني النغاكو تغلت ربي الحمد لله ربي انقل النغو ولتدي بنجر الرس كوبي كينيا أكما يادتمو sagantaa seenaa yookaan qissaa nabiyyoota akkasuma waa'ee lola yeroo zabana ergamaa rabbii jiranu dabarfatan kan isaan boodaallee walitti qabne waan kanarraa kan isiniin biraa gaa jiru akka yaadataa jirtanu abdiin qabaan isiniin jedha arras waan kana wal qabatu isiniif qabadhee dhufeen jira haga xumura qophii kiyyaatti nafaana turaan affeerraa kiyya isiniin jedha ani maqaan koo Rashaad Tubii YouTube channeliin kan koo Rashaad Tubii ka jedhudha subscribe like share gochuudhaan akka maamila keenya taatan akka maatii keenyatti dabalamtanu kabajaaf jaalala isin gaafadha yoo qophiin kun isinitti tole hiriyoottan keessaniifis share akka gootanu galatoomaa isiniin jechuu barbaada egaa barnoonni kiyya guyyaa har'aadhaa kutaa 5ffaarra geenye jirra egaa guyyaa har'aas immoo kutaa arfaffaa keessatti guyyooti rabbiin uume guyyaa maali akka uume guyyaa sana keessa beelladoota maal uume rabbiin guyyaa akkamii uume fi waa'ee ergama rabbiirraa dubbannee turre har'as immoo kutaa 5ffaa keessatti waa'ee lola Uhudii in xumurree kan xumurru taanaa jechaadha haga xumura qophii kiyyaatti nafaana turaan affeerraa kiyya intro kana booda walitti deebina turtii gaarii. egaa walitti deebinee jirra bismillahir rahmanir rahim jalqabni maqaa rabbiitiin jalqabna gaaffiin kiyya kutaan tokkoffaan akkas jedha akka armaan gaditti kan isiniif dhiyaatudha haga xumuraatti nafaana turaa isiniin jechuu barbaada Mus'ab ibn Umayri guyyaa lola Uhudii namni ajjeese namichi sun maqaan isaa eenyu jedhama jedha Mus'ab ibn Umayri kan ajjeese eenyudha jedha guyyaa lola Uhudiitti kan inni du'e jechuudha saafin taane namni guyyaa sana Mus'abin ajjeese Abdullah ibn Qami'aati jechaadha maqaan namicha sanaadha jechuudha gaaffii lammaffaa Abdurrahman Sa'ad ibn Abi Waqqaasiif Umar isaanii ta'aa jiru saabaan tokko fiigaa itti dhufee jechaadha guyyaa lola Uhudii kana guyyaa ummanni lolli erga namoonni cabanii ka'anii ummanni baqataa jiru inni immoo gara waraanaatti as biigaa duree jechaadha saabaan sun maqaan isaa eenyunni eessatti fiiddaa jedhanii Sa'ad ibn Abi Waqqaas faan gaafannaan gaara Uhudii kana duuba fooliin jannataa natti urgaa'utti jira jedhe saabaan sun maqaan isaa eenyunni deebiin Anas ibn Nadir jedhama jechaadha sahabaan guyyaa lola Uhudii gaara kana duuba fooliin jannataa natti urgaa'aa jira ka jedhe Anas ibn Nadiri jechaadha guyyaa du'a isaa sana bakka 83 ol rukutamee jedhanii bakka 83 ol rukutamee namni isa moo isa miti adda baasuu dadhabee guyyaa sana obboleettii isaa isiitiyyuu Rubayyi ibn Nadir ka jedhamtu obboleettiin isaadha isiitiyyuu qubbeellaa wayii asirraa qaba jedhanii quba kanarraa qaba sanaan bartee jedhanii gariin immoo quba qeensa isaatiin barte jedhama garuu asirraa quba kanarraayyii milikkita wayii qaba isaaniyyi obboleessa isii ta'uu bartee jedhanii malee bakka 83 ol rukutamee rabbiin jannatal firdoosiin isaan habadhaasu akkasii jechaadha gaaffiin lammaffaanii jechaadha gaaffii sadaffaa Talhaa ibn Ubaydillah bakka meeqa rukutamee jedha Talhaa ibn Ubaydillah ka jedhamu bakka meeqa rukutamee jedha deebiin bakka 36 rukutamee jedhani Talhaa ibn Ubaydillah kuni bakka 36 jedhani kan inni rukutamee jechuudha lola keessatti gaaffii arfaffaa sahabaa keessaa ijji isaa buunaan sahabaan tokko lola jiru ijji isaa keessaa buunaan
ija isaa sana ergamaan rabbii du'aa itti kadhatanii deebisanii fi ijji isaa kan durii caala arguu dandeessee jedhan. Ijji isaa kan duraa caala fayyitee fi waa arguu dandeessee sahabaan sun maqaan isaa eenyunni? Kan ijji keessaa bu'e jennaan ergamaan ija isaa sana deebisaniif gara ergamaa rabbii dhufnaan du'aa kadhataniif ija isaa sana deebisaniif sahabaan sun maqaan isaa eenyunni jedha. Egaa deebiin arfaffaan Qataadaa ibnu Nu'umaan jedhamaa jechaadha. Sahabaan lola keessatti ijji isaa keessaa buunaan ergamaan ija isaa deebisanii fi kaduraa caala arguu kan argite Sa'iid al-Kudriyyiitii jechaadha. Qataadaa ibnu Nu'umaan kunii jechaadha. Guyyaadhuma lola Uhudii kanaan kan wal qabatu gaafa ergamaan rabbii rukutamanii jedhanii sahabaa keessaa utuu ilkaan isaatiin buqqisuu sibiila gaafsana mataa isaanii kana cabsee seene jechaadha. Mushrikni tokko dudduubbeedhaan dhufee rukute jedhanii maqaa isaallee garuu barree sahabaan guyyaa sana sibiila sana ilkaan isaatiin utuu keessa harkisaa jiru ilkaan isaa lamaan cabee jechaadha. Utuu sibiila sana buqqisaa jiru ilkaan isaa lamaan itti cabee sahabaan sun maqaan isaa eenyunni jedha. Deebiin Abu Ubeyda ibn Jarrah ka jedhamu jechaadha. Warra Ashara al-Mubasharaa keessatti argama. Aba Ubeydaadha jechaadha kan ilkaan isaa lamaan itti dhabee jechuudha. Utuu sibiila mataa ergamaa rabbii keessa buqqisaa jiru kan ilkaan isaa lamaan itti dhabe Aba Ubeydaadha jechuudha. Guyyaa lola Uhudii sanaa jechaadha. Obboleessa Saadii kana fa'i jechaadha. Guyyaa sana kan dhakaadhaan rukute Utubaa ibnu egaa obboleessi Sa'ad ibn Abi Waqqaas kun Utubaa ibn Abi Waqqaas maal jedhanii obboleessa isaa fa'i jechaadha kan gaafsan ergamaa rabbiitti roorrisaa ture. Garuu obboleessi isaa Sa'adiin karaa shahidummaa keessatti du'e, inni garuu gaafsan ergamaa rabbiitti duulaa ture jechuudha. Obbolaa lamaan jechuudha. Obbolaa lamaanii inni Utubaan kun dhakaadhaan isaanii rukutaa ture jechaadha. Gaaffii ja'affaa sahabaa kamii kan seefiin erka cabnaan ergamaan rabbii ulee itti kennanii uleen sun seefiitti jijjiirame maqaan sahabaa sanaadhaa eenyunni? Kan seefiin erka cabee jennaan gara ergamaa rabbii dhufee ergamaan rabbii ulee itti kennanii jechaadha. Ulee sana itti kennanii jennaan uleen sun seefiitti jijjiirameef sahabaan sun maqaan isaa eenyunni? Deebiin Ukkaashaa ibn Munzir Ukkaashaadha jechuudha. Kan seefiin erkaa bu'ee jennaan erkaa cabee jennaan gara ergamaa rabbii dhufee jennaan ergamaa rabbii ulee itti kennanii uleen sun seefiitti kan jijjiirameef Ukkaashaadha jechaadha. Gaaffii torbaffaa sahabaa kamii kan Jibriiliin yeroo lama ija isaatiin argee jedha? Deebiin Nu'umaan ibnu Saabit jedhamaa jechaadha. Kan Jibriiliin yeroo lama ija isaatiin argee Nu'umaan ibnu Saabit jedhamaa jechaadha maqaan sahabaa sanaadha. Gaaffii saddeettaffaa nabiyyi kamii kan ruhiin isaadha samaay keessatti fuudhamtee jedha? Nabiyyi kamii nabiyyoota keessaa kan lubbuun isaadha samaawata keessatti keessaa fuudhame? Deebiin Nabi Idriisii jechaadha. Nabi Idriis lubbuun isaadha samaay keessatti keessaa fuudhame, samaay arfaffaa keessa jira jedhanii Nabi Idriisii jechaadha kan lubbuun isaa samaay keessatti keessaa fuudhame jechuudha. Gaaffii sagalaffaanii akkana jedha jechuudha. Nabiyyi kamii kan aduun isaaf dhaabbattee jedha? Nabiyyi kamii isaadha duula lola aduun sun dhaabbateef aduun sunis ajajamtee deemaa jirti waan ta'eedhaaf nabiyyichi sun nabiyyiin rabbiin kadhatee aduun sun isaaf dhaabbate nabiyyi kamii jedha? Gaaffii deebiin Yuusha'i ibnu Nuun jedhamaa jechuudha. Warroottiin qissaa akka jedhanitti Yuusha'i ibnu Nuunii jechaadha. Nabiyyiin rabbii isaa kadhatee aduu kanaan atis ajajamtee deemaa jirta, anis immoo ajajameen deemaa jira dhaabbadhu jedheeni booda rabbii ofii kadhatee aduun sun bakkuma sanatti dhaabbattee ergasii lola sana deemee lola sana injifatee booji'ee deebi'ee jechaadha. Nabiyyichi rabbii isaa kadhatee aduun isaaf dhaabbatte Nabi Yuusha'i ibnu Nuun jedhamaa jechaadha maqaan isaadha. Gaaffii kurnaffaa namichi Hamzaa ajjeese maqaan isaadha eenyu jedhamaa jedha? Namichi Hamzaa ibnu Abdul Muxxalib ajjeese maqaan isaadha eenyunni?
deebiin wahshiyyi jedhama jechaadha. Namichi Abdul Muttalib Hamza ajjeese maqaan isaadha wahshiyyiidha. Garuu akkan gara biraa bakka biraatti immoo kanan dhagaye Abdi Jubeer ibn Muhiit isni jedhama. Garuu kanan itti beeku wahshiyyi jedhama jechaadha. Gaaffii 11ffaa mushrika keessa mushrika kamii rasuulli sallallahu alaihi wasallam morma isaa keessa waraananii jennaan du'ee jedha. Morma isaa kana keessa waraannaan mushrikarraa namichi sun du'ee maqaan namicha sanaa eenyu jedhama. Ibn Ubayy ibn Kalaf jechaadha. Ubayy ibn Kalaf jedhama jechaadha. Kan isaan morma isaanii keessa waraannaan achumaan du'ee Ubayy ibn Kalaf jechuudha. Gaaffii 12ffaa Ali ibn Abi Talib hijraa meeqaa du'ee jedha. Ali ibn Abi Talib hijraa bara meeqaati dhiifama. Ali ibn Abi Talib hijraa dura bara meeqaa dhalatee jedha. Alijiin ibn hijraa dura bara 23 dhalatee jecha. Maqaan isaadha eenyu jedhama. Namichi Alijii ajjeese maqaan isaadha eenyu jedha. deebiin Abdullah ibn Muljim jedhama jechaadha. Namichi Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu namichi ajjeese Abdullah ibn Muljim jedhama quufatti kan inni khawarijaadha. Inni Abdullah ibn Muljim kun jarri khawarijaadha jechaadha kan Ali ajjeesanii jechaadha. Salaata fajrii irratti jechaadha kan inni ajjeefame jechuudha utuu nama ummata kakaasaa jiru. Egaa dhaggeeffattootaaf kabajamtoota chaanalii Rashaad Tuubii jalatti argamtan qophiinan arraaf qabadhee dhufe kana fakkaata. Haga xumura qophii keenya kutaa ittaanuun walitti deebinuu nagaa rabbii keessanaa jiraadha. Qophiin kun yoo isinitti tole akka itti fufnuuf immoo laayikii gochuu hin dagatinaa. Sheerii illee hiriyoottan keessaniif akka gootanuu akka wal guddifnu akka wal gargaaru kabajaaf jaalala isin gaafadha. Waan haga yoonaatti na dhaggeeffattan hundi keessanuu jazaakumullahu khayr guddaa isaa naaf galatooma. Barnoota kana fakkaatuun hanga walitti deebinu. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.